Kutaa Magaalaa Addis Katamaa aanaa 12 keessatti kan argamu Buufata Fayyaa Kolfeettidha kallattiidhaan kan nuti argamnu. Magaalaa Finfinneetti egaa dhaabbilee sa'aatii 24 guyyaa 7 tajaajila laatan keessaa dhaabbileen fayyaa isaan tokkodha. Nutis egaa galgala kana buufanni fayyaa Kolfee kuni tajaajila akkamii kennaa jira kan jedhu keessa deddeemnee daawwachaati kan nuti turre. Akkasumas immoo tajaajilamtoota iddoo kanatti argaman dubbisaati kan turre. Ogeeyyiin fayyaas yaada isaanii nuu laatanii jiru. Mee yaada isaanii hordofnee walitti deebina. Yeroo dhukkub daree deebina sitti ilaalamaan ture. Maal barbaadan maal isiniif goonu akkamitti isin gargaaru jedhanii sa'aatii 24 nu gaggeessaa turaniiru. Qoricha barbaachisaa ta'estis wanti nu barbaachisaa haala qulqullina isaatiin jalqabee baay'ee natti toleera. አግኝቷቸው አሪፍ ነው። አንዳንድ መድኃኒት እዚህ ማለት የሌለው ከብቻ ይገዛል። አሪፍ ነው በጣም tajaajila guutuu si'aawaa kan ta'ee fi yeroo kan irraa eeggatu tajaajila dijitaalaa kan ta'e tajaajila hawaasaaf maammata mootummaa eeggate tajaajila da'umsaa tajaajila qaddoo xigganaa kan jennu tajaajila dhibee yaala keessaa tajaajila ciisanii yaaluu fi tajaajila buufanni fayyaa irraa eegamu maammanni mootummaa kaa'e hunda guuttate ogeessa hunduma guuttate tajaajila sirrii fi yeroo eeggata si'aa kan ta'e laachaa jirra. Bakka turtiillee bakka itti boqonnullee hin qabna. Haala nyaataallee kaaffeen mijateeti kan inni jiru. Meeshaaleen itti fayyadamnullee meeshaaleen meedikaalaa marti isaaniiyyuu inuma jiranii altiraasaawundii dabalatee kutaa operaasyoonii yookaan CSC keessatti illee meeshaaleen hedduu guutuudha. Qorichoonni illee asuma keessatti argamu. Wanti gara alaatti argamu hin jiru. Istookaawutii wanti goonu hin jiru jechuudha. Qoricha illee asuma keessaa arganna. Akkuma yaada tajaajilamtootaa fi ogeeyyii fayyaa irraa hordoftan daawwattoota keenya egaa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkuba dursanii ittisuudhaaf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaati kan ture. Iddoowwan balfaan guutaman maddoota dhukkubaa kan ta'an qulqulleessuurraa eegalee akkasumas immoo Finfinneen jiraattootaa fi keessummoota gara ishii dhufaniif mijattuu akka taatuuf hojiilee hedduudha kan hojjetame. Keessattuu dhaabbileen fayyaa tajaajila si'ataa qulqullina qabu sa'aatii 7:24 akka kennaniif xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaati kan ture. Buufataaleen baroota lakkoofsisan haareffamanii jiru. Akkasumas immoo haaraan magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa garaagaraa keessatti ijaaramuun tajaajila kennaa jiru. Keessattuu baroota darban magaalaa Finfinnee keessatti egaa sa'aatii 24 tajaajila kennuun baay'ee gadi bu'aa ture. Dhaabbileen kunneen waan hin haareffaminiif baroota waan lakkaa'aniif akkasumas immoo meeshaalee gahaa waan hin qabaanneef tajaajila gahaa kennuun rakkisaa ture. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee egaa galma magaalaa Finfinnee iddoo turizimii fayyaa taasisuuf qabateeni buufataaleen fayyaa akkasumas immoo hospitaalonni Finfinnee keessatti argaman meeshaalee qulqullina qaban meeshaalee teekinooloojiidhaan guutame akka qabaatan akkasumas immoo dirree ogeeyyii fayyaaf mijataa ta'e akka qabaatan tajaajilamtoonnis yeroo dhufan iddoo ciisichaa gahaa argatanii tajaajila yaala fayyaa magaalaa Finfinnee madaalu akka argataniif hojiin xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa tureera jechuudha. Nutis buufata fayyaa Kolfeetti kan argine isuma kanadha. Ogeeyyiin fayyaa galgala kana yeroo isaanii eeggatanii iddoo isaanitti tajaajila kennaa jiraachuu argineeti kan jirru. Tajaajilamtoonni naannoo kanatti dhufan tajaajila barbaaddatan sanitti akka gammadan yaada isaanii hubachuu dandeenye jirra. Tajaajilli kana dura sa'aatii muraasa keessatti kennamaa ture. Yeroo ammaa kana egaa halkan guyyaa osoo hin jedhin ogeeyyiin fayyaas ogummaa isaaniitiif amanamanii tajaajila kennaa jiru. Jiraattonni kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo kanatti argaman galgala kana dhufanii tajaajila argachaa jiraachuu isaanii AMN+ ija kaameraa isaatiin hubachuu danda'eera.